qabuun barbaada. Kanaaf kuulanii itti kadhee deemuuf baay'ee natti tola. Inaa fi oduu bare hunda tuttuqan deemu haasawaa deebi'an. Anis akkasuma. Anis bakka hedduu. Ashama harka fuunee hordoftoota Raahel Tuubitiif arganneetuu fi bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu akka nagaanaaf taatan abdiin qaba. Kanaaf egaa Raahel yookiin arganneen har'a gaafii mammaaksaa ishii qabatteet dhufte. Kanaaf kaa warri nani qabadhee dhufes ni beektu. Kuulanii tuubiin kaa akkuma beektan yuutuubni ishii kan sabiskiraayibii kuma 21 warreen haaraa keessaa wannoo qabu guruupii tokkoffaadhaan marraa jiru akkuma beektanii. Kanaaf kunoo si duuba keetti namni sabiskiraayibiin kiyya si durse jecha lapheen irra dhiibaa daawwattoonni keenya daddafaati sabiskiraayib naa godhaati kuulanitti hundaan naqixxeechaa malee ani kunoo aaretti nan yeroo ishiin sabiskiraayibiin kiyya kuma 21 ati ergee galte waggaadhaan ergalee gale naannoo baatii torbaa moo akkana naan jetti meeqa daawwattoonni kiyya oduu agartanii bu'uu malee hundumaatti naanne isheen kana yaadadhu. Daawwattoota arganne ana kan akkas jenne na beektan annama miskiina yuutuubara hunda keessa anaan na jaalatan akka na jaalatan kana jedhisan beeka garuu Raahelis akkuma na jaalatan jajjabeessan sabiskiraayib kiyya bira kuchisu qabu bushiyya naa ol kunuunsutama kutam yoo bootanii hedduu gas na jaalatan hedduu rakku Raahel hedduu waan hin jaaladhuuf hiriyaa fi qaalii fi haalii waan na bira taate akkuma isin jaaladhuuf isinillee jaaladhaa jechuudha. Sadii hordoftoota biyya isiin amma naaf hojjetu har'a kuulee na booda sabiskiraayib siin hojii deemee takka gahee jiru yoo isa jira mee isa jirtanii mee Oromoon sabni bal'aan mee isa jira jechaa jiru. Saniifuu sabiskiraayib kan hadaraa narraa dhaqaati namni jala jirtu sabiskiraayib laayikii godhaa fi narraa jajjabeessaan isin akkasumatti argameeyyuu aartee jiraattis. Daawwattoota keenya ittiin aarree beekaman yookaan godhaa jiraa daawwattoonni keenya daawwattoonni Raahel Tuubitiif argannee tuubii itti aareetii mootii yaa ta'u dafan malee namni naa ooloote homaa rakkoo qabu nama naa gadi faana deemurra nama naa olii nama waa qabu nama hirkadhullee hirree qabuun barbaada. Kanaaf kuulanii itti hirkadhee deemuuf baay'ee natti tola. Inaa fi oduun ta'e yaani akkasitti jala deemtanii akka ishiitti sabiskiraayib naa gootanii fi kanaaf har'a keessumaa haaraan qabaa kuulanii isinuu ni beektu. Kuulaniin nama manaati chaanaala kiyya irratti nama haaraan qabadhee dhufee dargaggoo haaraa takka yuutuuba irratti hin bahin kunoo akkana fakkaataa. Kanaaf maqaa isaa isiniif haa ibsu kana isaatti isin dabarsaa jechuudha. Karena baik itu argene positif nuame, itu situasi nuame, warning isi nasi nuante me ujuman dalat, karena aku mengangko awal bisa lama angga anse untuk ko Yusuf, karena aku Kalau tika anire akka YouTube qabu ndeegne asumaan YouTube qabaachuusa imeera awwaltuuf jedhama. Like, share, subscribe godhaa fi daawwattoonni kiyya. Kanaaf gaafiin kiyya akkuma beekamu mammaaksaa isinitti beera sorgofsookollee kan qaba isiniin jedheera. Nama sorgofsookoo sanitti amalatti seenuu fi yookiin immoo lakkii xiqqoo barumsarraa baay'ee fagaannee maaloodhaan mammaaksa manuu wayyeeranii kunoo filachaa jiru warri kun hundumtu sorgofsookoo yoo bakka nama gaafadhu isi dia sumpah kita senjane di waktu dia udah isi yon tidak punya kesi nurah dia bisa nanti kapan ani so tak guna beko wow tahu si berjaya nabi bekam tu hari dia mampu kita kapan kita kesi dia so orang dia sudah dapat tu dia nama dia oke kakak sih dapat tu tadi ya kakak nafi option ngecakasan jecara kuno gapi kak bulan ikan biasa bulan ni Eropa ini dengan gapi tanda moti harus bekam ni kak anak tu moti tadi isi tadi kenapa kak achi jalatti qabxiin jechuun ani kuulanii yeroo baay'ee gaaffii irratti wal gorkina har'a gaafiin cimaan ishiidhaan dhiyeessaaf akka ishiin deebisuu hin dandeenyeef. Kanaaf kuulanii amma gaafiin ani si gaafadhu maalinni abjuun bara beelaa buddeena jedhi jedhe Oromoon.
daawwattoota kiyyaa agartaniirtu. Abjuun bara beelaa. Buddeena jetti. Abjuun bara beelaa. Abjuun bara beelaa mushi gara beelaa. Abjuun bara beelaa. Abjuun bara beelaa. Abjuu jechuun manaama jechuusaa. Abjuun manaama gara beelaa ta'anii namni tokko rafee manaama yoo beela isaa arge kan nama qofeeti. Deebisa. Hin deebisu yaaddi gaa. Daawwattoota keenya garuu sammuu kana keessa jirti akka deebisu. Kanaaf egaa hordoftoota Raahel Tuubitiif arganneetuu fi abjuun bara beelaa buddeena jetteedha. Sirriidha maaliif keessi kee beelaadha yeroo baay'ee maal nyaadhee kan jiraadhu maaliin jiraadhu jiruun kiyya maaliin jettee waa'ee namni tokko waa'ee yaadu. Kanaaf egaa bara rakkinaa yookiin immoo iddoo cinqii wayii yoo dhaabbatte yookiin laga tokko ce'uudhaaf yoo dhaabbannee kan jirru taate yaadni keenya maa inni riqicha ittiin ceenu san yeroo hundumaa yaadni keenya riqicha ittiin ceenu san yaadaa jechuudha. Kanaaf egaa fakkeenyaaf amma yuutuubaroota irraa yaa fudhannu yuutuubaroota guddachaa deeman kan akka Kuulanii Tuubii kan akka Raahel Tuubii kun sabiskiraayibii isaanii guddisuuf maaluma yaadu yeroo hundumaa sabiskiraayibii kiyya kana akkamittiin guddisa hordoftoota kiyya kana akkamittiin gammachiisa jedhanii yaadu. Kanaaf egaa abjuun bara beelaa buddeen jetti kan jedhuuf kanaaf waa yaadde san manaamanillee argita jechuudha. Kanaaf Kuulanii har'a mo'adhee jira jechuudha. Har'a namooti malee takkaan ammoone. Har'aa wanni namooti waan jajjabduu isin dhiyeessite. Garuu amma booda namooti isin afaan jirtan. Kanaaf amma karaa Awwal Tuubititti deema. Awwal Tuubii gaafii gaafadha. Awwal gaafii tokko si gaafadha. Afaan dubbii baree bulluqa alalfataa jedhe Oromoon. Bulluqa alalfataa. Afaan dubbii baree. Afaan haasawaa barate. Bulluqa alalfataa. Bulluqa jechuun agartee bulluqa jechuun kan qallatee akkasuma jedhamee dhufu jechuudha. Callistee dhugdaa jechuudha. Yaani kana jechuun namni haasawaa bare guutummaatti ni argama jechuudha. Natti fakkaata. Kanaaf egaa afaan dubbii baree bulluqa alalfataa jedhe Oromoon. Kanaaf inni deebisnee kanaafuu Kuulanii yaalimee kana mees kan maalillee nama wadhu. Afaan dubbii baree bulluqa alalfataa. Namni oduu baree hunda tokko deemuu haasawaa jedhudha. Anis akkasuma. Anis bakka hedduutti haasawaa bare bakka hedduutti ni argama. Akkasitti Ati haasawaa jechuun malee deebisanii. kanaaf egaa deebii deebisaniiru har'a hordoftoonni Raahel Tuubitiif arganneetu. Kanaaf egaa koomentii jalarratti gaafilee kiyyaaf deebii koomentii jalarratti naa barreessadha. Kuulaniin kunoo aariidhaan gaafii isaa deebiste garuu inni deebifateera. Gaan kolcheetiin bareechee qimamaa fi sukkara itti isinii godhee isinii deebisa akka isinii galutti inni immoo akka hin galletti haasa'u. Qoxanni hunda aannadhatiin beeka. Fuulidha perfeektidha jechaa akkasumaani loqonni ishii kaa perfeektidha jechaa jirti. Kanaaf egaa hordoftoonni Raahel Tuubitiif arganneetu amma Raahel jara kanaaf gaafii dhiyeessiteerti. Gaafii erga dhiyeessiteen booda gaafii waliigalaati akkuma ergamaa sanitti gaafii irratti wal mari'atanii fi namoota baay'eedhaaf barumsa akka ta'an namoonni anallee gaafii kun naan galle. Gaafii kana kanatti waan naan galle tokko yeroo baay'ee yuutuuba kiyya irratti dhiyeessa. Maaliifin koomentii jalarratti deebii quubsaa ta'een argadha waan isin ajaa'ibu keessaa. Kanaaf isaan lamaanuu wal qixatti gaafatamu gaafiin kun gaafiin gaafatamu isaan lamaanuu irratti deebisu gaafiin isaan gaafadhu waa'ee alaabaa Itoophiyaati jechuudha. Warreen kun maal jedhu alaabaan Itoophiyaa takka ta'u takkaa jedhu. Maal jedhan immoo gariin maal jedhe sirumaa Itoophiyaan alaabaa dhaabbataa ta'e hin qabdu jedhan. Kanaaf egaa sababni isaa maal akka ta'e
akka isaan yaalaniifanii kana yaalanii kanaaf yoo isaan yaalaniin booda wanta namoonni haasa'aa jiran nan anillee achirratti lafa kaa'aa wantoonni nam gariin akkamitti akka haasa'an gariin immoo yaada kana akkamitti akka kennan yaada kana kan kennaa jirru warreen baay'een Facebook irratti illee maal irratti illee walitti bu'aa jiru. Kanaaf gaafii kana isaanii fanneessee meeqa alaabaa mataa ishii hin qabdu yookiin immoo alaabaa dhaabbataa hin qabdu jechaa jiru. Sababni isaatis maali? Sababa isaa hanga taate boodarra nan ibsaa fi garuu dura isaan fuula yuutuubii kun akkanattan gaafii akkanaa dhiyeessee fi rakaa mo'achuudhumaa fallaa oduu agartanii akkanii guyyaa akkuma jedhasani abjuun bara beelaa biddeena jetti ani gaafii waan dhiyeessu fuulanii gaafii waan dhiyeessu akkamittiin mo'adhaan yaada. Ayee akkas gaafii amma nu lameen deebisisa. Dhugumaa akkuma jaametti Itoophiyaan alaabaa dhaabbataa hin qabdu yaada sana irratti hin deeggaraa. Itoophiyaan yoomirraa biyyaatti alaabaa dhaabbinaa isaa qabdu yoo biyya qabaatte alaabaa qabaatta. Ati amma osoo dachii hin qabaanne mana ni ijaarta hin ijaartu akkasuma fakkaata. Mana dachii bitatee eega qopheeffattee booda malee dachii namaarra mana ijaaruun hin taatu. Saniifuu isaanis biyya keenya dhufanii alaabaa lubbuu bitachuu hin danda'an. Alaabaa lubbuutti uummachuu hin danda'an. Saniifuu isaan alaabaa dhaabbinaatiin miti alaabota kan qabamu uummachuu isaanii. Isinii galee akka siyaasanii jaa warreen kaan gaafanii jiran maal akka jaalli isin maal akka waa isinuu waan jedhu jedhu ibsadda maara kun qabu ibsadda dubbadhaati. waa waluma fakkaataa yaani bas isin jettee akkuma kulaniitu jetti dubbini waan inni walii galtee hin qabnee fi jechuudha. Sababa kanaaf alaabaa kan biraa fidanii uumuu hin danda'anii waan ta'eef dhibboo kanuma. Daawwattoota Raahel Tuubitiif argannee tuubii sirriidha. Dhufanii biyya keenya irratti alaabaa mataa isaanii dhaabachaa jiru. Kanaaf isaan akkanatti deebisanii garuu akkanatti fakkaatutti yeroo baay'ee namoota baay'eerraa yeroo yaada fudhannu Itoophiyaan alaabaa mataa ishii dhaabbataa fi seenaa mataa ishii dhaabbataa hin qabdu jedhu. Waa'ee seenaatis yeroo biraa tanan dhiyeessaa garuu waa'ee alaabaa hin qabdu kan jedhaniif sababni isaa maalinni Minilikiin dhufe alaabaa biraa qabatee OPDO'n dhufe alaabaa biraa fudhatee ammas isa sadaffaan kan akkamii akka ta'e hin beekne. Kanaaf maaliif alaabaan keenya hoogganaadhaan deema. Yoo hoogganaan haaraan tokko dhufe yookiin pirezidaantiin Itoophiyaa tokko haaraan yoo bakkeessan bu'e alaabaan duraan sun jijjiiramee alaabaa mataa isaa uummataa. Kanaaf alaabaa dhaabbataa hin qabdu jedhanii kana hordoftoonni Raahel Tuubitiif argannee tuubii yaada kana irratti deebii kuusaasaa anaafiyyuu naan galle waan isin ajaa'ibu. Raahel gaafii kana maan dhiyeessite hojjettan yeroo hundumaa dhugaan isiniin jedha yeroo hundumaa yookiin chaanaala kiyyattiin guddisu yookiin immoo sabiskiraayibii kiyya baay'isuuf seenaa maaliif sabiskiraayibii kiyya baay'isuufanii gaafilee baay'een qaba isaan nan guddisa. Garuu wanti kun yeroo baay'ee gaafii natti ta'a. Oduu biyya kiyya ta'e baay'atinan miidiyaa tokko irratti sagalee qilleensaa yeroo qilleensaa bite waan kana hirmaachuu hin danda'a. Garuu amma akkuma carraa ta'e anillee chaanala waan qabuuf chaanala kanarratti gaafii dhiyeesseetinanii anaafillee hin galle maaliif akka isaan akkas jedhanii. Kanaaf Itoophiyaan kan yeroo baay'ee pirezidaantii haaraan yeroo bu'e piraayim ministeeriin yoo bakka bu'e gisee hundumaa yeroo hundumaa alaabaa jijjiira waan ta'eef alaabaa dhaabbataa hin qabdu Itoophiyaan jechaa jiru. Kanaaf oduu danda'ame yeroo baay'ee alaabaan Oromiyaa akka ol ta'ee mul'atu feena jechaa jiru namoonni baay'anii. Kanaaf yaada kanarratti koomentii nuu kennaadha. Warri yaadni kun sirriitti hin galiifillee achi jalaa koomentii san jalaa nuuf akka galu. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubii argannee tuubii ammas immoo gaafii tokkoon fuulanii dhiyeechaa fi fuulanii har'a wal qabannee jirra. Wal morkaa jirra. Abbaan wal kuffise walaa kuffisu jechaa jirra. Kanaaf gaafii tokko fuulanii dhafan qopheessaa jiru. Hordoftoonni Raahel Tuubitiif argannee tuubii
Fuulani ni kaakunu akkatti namoota erti gaaffii biraatti irrattan halkanii guyyaa irratti barreessee gaaffii biraa ishee fidaa gaaffii sorgobsookoo kan ishiin hin deebisne miti kan ishiin itti yaadne fidaaf kanaaf hordoftoonni kiyya fuulanii fi yaada akkamii qabdu fuulanii kun yeroo hundumaa nama namoota chaanaalii ishii na duuba baname na dura ka'ee gaafiin gaafadhaaf gaafii quubsaa kenniti kanaaf maal naa wayyare waan isii wayyaa dhuma himaa beeksisummaan yoo isii jetti waan isii wayyaa isin waan ittiin tafi beekan anis waan naa wayyaa garuu isin teeletii qaaliidha isin qaaliidha nuti hedduu wal jaalannaa hedduu wal qoosna saniifuu bittoo wal geessu hin qabnu garuu isis akka gammachiistan hin qabu maaliin irraa gammachiistarree sabskiraayib gootanii nama qofa diidamii takkaan jiraan faayisii beeku gootanii soddomii fi wayii gootanii baatii takka osoo hin taane guyyaa kudha wayii keessatti agarsiisuu qabda maaliif akka gammaddee isinis anis akka isii kanatti akka isii nama kana iddoo kanatti anis dafeetiin akka isii kanatti isii kan bira kuchiistanii mootii akkaan isin iddoo amma gammachuu hin haasoo jiraniifu akkasii daawwattoota argannee tuubii fi raayiltuubii gabanumaan hanga chaanaala booshii walitti deebinu yaani viidiyoo biratti walitti deebinu yaani dhiyootan diraamaas koomeediis waan dalaguudis meeqni beektanii akkuma beektanitti Hacaaluu nama qaalii lubbuu inuma hin harkanne inuma deebinee hin harkanne nurraa du'e ajwaa keenyaas akkasutti fidaa jira saniifuu hin dandeenye dhiifamuu nurraa ta'a isinis deebina garuu gammachuun keenya Oromiyaa keenya keessaa yommuu deebite malee nuti asii gammadnee jiraanne isaan achi rakkachaa beelawaa yoo jiraatan hin tolu jechuudha saniif dhiifee nutis dalagaa adda addaafne hanga dalagaa keenya waliin deebinee gama bal'inaa wal agarruutti isin sabskiraayib laayik gootanii uumoo duraan isinii gala hin gabbuutanii lallaaltanii nu yaadatan akka nu irraa fannee jechuudha. Kanaaf akkuma beektanii haalli qilleensaa hararra biyya jiru keenyatti biyya Yaman keessatti deeggarsa Oromoof jedhanii uummanni achi oolee amma achirraa akkana dhufne akka hin boqannaa juusii kana xiqqoo dhugne illee teenyee asumaan gaafii kana chaanaala kiyyaaf gaafii kana dhiyeessati maaliif sababni isaatillee chaanaalli kiyya irraaffatamee achumaan akka nafne booda diraamolee adda addaa koomediilee baacolee isiniif dhiyeessina hanga viidiyoo biraatiin walitti dhufnutti bakka jirtan hundumattu nageenyi isiniif haa baay'atu warra haaraa taataniif anaa dhufu isiniin jedhee jira warri subscribe gootanii miseensa kiyya yookiin hordoftoota kiyya taataniif like share subscribe gochuun irraanfatinadha kanaaf bakka jirtan hundumattu nageenyi isiniif haa baay'atu balballi koo banaadha anaa dhufu isiniin jedhee jira fayyaa ta'aa bakka jirtan hundumattu nagaa jaalalan isiniif hawaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.